Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baay'ee guddaa galateeffannaa. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti kan jaallatamtan isaanillee kan eegamtanii amantoonni waldaa keenya nagaa keessanii Waaqayyoo baga ayyaana isaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2016 kanaatiin nagaadhaan isiniin gahe. Ameen. Baga geessanu dirtinillee. Haala yeroo keenya wajjin deemuudhaaf jecha sagalee Waaqayyoo guyyaadhaa walii wajjin ilaalla guutummaadhumatti waa'ee du'aa ka'uudha waan ta'eef mee Isaayaas boqonnaa 35 lakkoofsa 10 irra kan jiru dubbisne Waaqayyoo kadhanna. Warri Waaqayyoo isaan fure deebi'anii faarfannaadhaan gara Xiyoonitti ol hin ba'u. Gammachuu bara baraatiin hin gonfamu. Gammadanii ni lilchu. Gaddiif dhiphinni isaan irraa hin fagaata. Ameen. Hin kadhanna. Garuu du'aa ka'uu dura du'utu dursa. Du'atu dursa. Du'a jechuun immoo iyyuu jireenyi citu jechuudha. Abdiin citu jechuudha. Aduun namatti du'u jechuudha. Egaan ka'uu jechuun immoo inni bade kun inni du'e kun deebi'ee haareffamuudha jechuudha. Waaqayyoo Elshaadaayi jedhama. Elshaadaayi jedhama warra Ibraayisxiitiin. El inni jedhu Waaqayyoodha. Shaadaayi inni jedhu immoo iyyuu akka warra hiika Giriikiitti tun ta'e hiika Hibruutti maasii qonnaa sanyiitti faqqaafatan jechuudha. Isa bajjii ta'ee isa borqe isa midhaan baasuu didee deebi'ee bajjii taasisu haaressu. Kanaaf Waaqayyoo yeroo jedhamu ganama yindagana amlaak ማለት ነው. Amma iddoo namni dubbisee maal jedha warri Waaqayyoo isaan fure deebi'anii jedha. Egaa nama kanaan dura iddoo kanarraa kaatanii turanii jechuudha. Nagaa isaanii dhabanii turanii, fayyaa isaanii dhabanii turanii garuu Waaqayyoo deebisee fide. Gammachuu isaanii deebisee fide Waaqayyoo jechuudha iddoo kanarratti. Egaa amma Shaadaayi isa jedhu irratti amma Saaraanii sichi dhala akka hin godhanne ofii isheettis murteessitee barri ishee dhume waan hundumaa du'aa ta'eera isheedhaaf. Garuu Waaqayyoo yindagana amlaak hin haaressee Waaqayyo dhala laatee Waaqayyo. Egaa amma du'a booddee deebi'anii jiraachuu jechuudha du'aa ka'uu jechuudha. Du'a booddee deebi'anii jiraachuu jechuudha. Gaggeessitoonni amantii baay'een ganama du'aa ka'uun hin jiru jedhu. Warri amantii gaggeessanii akka du'aa ka'uun hin jirre dubbatu. Isaan kana keessaa ganama saaduqoota warra jedhaman. Saaduqoonni kun gareetti Yihuudoota ta'anii baay'een isaanii immoo luboota. Lubootadha. Yeroo baay'ee immoo hangafni lubaa immoo isaan keessaa lama. Gumii yookiin mana maree warra Yihuudootaa keessatti immoo iyyuu teessuma baay'ee qabu. Garee kun seera darbee waan tokko nu fudhatan. Abdii isaanii inni guddaan maal inni yoonne mana qulqullummaa sirna isaa kan dhaabbatu abdii isaa qaban. Du'aa ka'uu hafuurota waa'ee wala dhufuu waa'ee namoota Waaqayyoo waa'ee immoo akka hojii isaatti gatii isaa fudhatu isa jedhu hin fudhatame naman jedhu. Kanaaf ganama Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 23 kaafnee hamma 33 jiru dubbifne gaaffii tokko Yesuusin gaafatan jedhe kun. Maannan dubartii tokkotu isa tokkotti heerume abbaan manaa irraa dhunaan obboleessi itti aanu fuudhee ammas irraa dhunaan itti aanu fuudhee utuma jedhanii torba ga'ee. Isa booddee garuu waaqarratti isa kamiif abbaan haadha manaa taatee ni gaafatan. Akka tajaajilanii qaba. Kammuu namaan garagalii malee. Kammuu isaanii sirrii hin jedhamu. Kanaaf ganama akkas jedhee deebii laatee gooftaa Yesuus immoo iyyuu du'aa ka'uu booddee akka ergamoota waaqarraa ta'u malee dhiira jechuun dubartii jechuun fuudhuu fe'uun akka hin jirre achirratti deebiteera. Hojii ergamootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 8 irratti yeroo arginu
Kiristoosin kan dabarsanii kennani jara kana. Ergamoota kuma deebi'an immoo jariin ari'atan jiru. Warri kun maal gootu isinii jedhee du'aa ka'uun hin jiru warra jedhan. Egaa du'aa ka'uun jira. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan jireenyi hin jiru. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan jireenyi bara baraa hin jiru. Jireenyi bara baraa dhuma kan hin qabne jireenya hafuuraa. Manfasaa hiiwwatamu. Jireenya foonii kana miti. Jireenyi foonii kun darbee jireenya hafuuraaf jiraatamu. Kanaaf ganama yeroo beeksisa amantii isaanii keenya beeksisuun nuni waa'ee du'aa ka'uu, waa'ee abdii dhufuu, waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, waa'ee jireenya bara baraa nama inni nu jedhu kana jechuudha. Kana beeksisnaa jechuudha. Warra nama beektuu waan ta'eef. Warri kana namanne duukaa butoonni uumamanii godha sagalee Waaqayyoo. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 17 yoo ilaalle akkas jedha. Maatewos 28:17. Dhaggeeffattoonni kana dubbisuun illee yeroo fudhata. Egaa garaan nama baay'een isaa immoo gara manaa hin jiraatu waan ta'eef akkas jedha. Indaa bira jaalladha. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara itti Yesuus argina isaanii jedhee hin dhaqan. Yeroo isa arganii hin sagadanii kaan garuu mamanii. Bartoota taate warra isaa wajjin mana isaanii gadhiisanii jireenya isaanii gadhiisanii isa duukaa bu'antu waan inni hojjetaa ture dinqii hundumaa arganii barumsa biraa baratanii waa'ee du'a isaa himaa ture dhaga'anii gaafa raawwatamu immoo warri kaan sagadanii warri kaan immoo mamanii dhaquu sagalee waaqu mamanii. Kanaaf ganama isaan kuni akka isaan maman argina. Dhaamsa ergamaanii karaa Maariyaamitti dhaame maal jedhee dafaa dhaqaatiin ergamoota isaatti maayi. Inni isin dura Galiilaa hin dhaqaa achitti isaan argitu isa jedhee itti mamee hin irraanfatan. Kanaaf ganama akkuma ergamichi jedhetti immoo hin dhaqanii ijaan arganii warri kaan dhufanii sagadanii kaan immoo hin mamanii isa jedhu iddoo kana irratti arginu. Hara ganama du'aa ka'uun jira moo hin jiru? Abeet jiraa jiran maal abbaatiin sodaatina? Kamtu immoo dursa? Du'uun dursa moo du'aa ka'uun dursa? Du'uun gaariidha moo gariidha jedhe? Yeroo ani gaariidha jira. Egaa kan mamana keessa jiru akka ergamoota gooftaa keessa jiru, amantoota keessa jiru, tajaajiltoota keessa jiru kan mamana. Kanaaf badaa rakkoo qabaatu jiru. Du'aa ka'uun maal handhuura wangeelaati qaba. Dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Du'aa ka'uun handhuura wangeelaati. Wangeelli maayikamu. Hin jiru du'aa ka'uun taana wangeela inni jedhamus jireenya inni jedhamus hin jiru. Amantii inni jedhamus hin jiru. Warri kan dhaquu jaalladhe jiru. Kanaaf hojii ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa dhaqaatii ilaalaa maal jedha? Gaafa bartoonni gaafa isaan waa'ee du'aa ka'uu Yesuus lallabanii hin aaran jedhe warri garee nama sanii jedhe hin aaran jedhe. Lakkoofsa dhufte jiranii turan jechuudha. Ergamoonni isa kana itti rafamaa jedha humna guddaa dhiisisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuusitti dhugaa ba'anii ayyaana guddaas qabu turanii jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maal dhugaa ba'anii? Akka namni waan inni dhugaa ba'u waa Waaqayyoo isaaf godheedhaa malee waa'ee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos miti. Waa'ee wangeelaa miti. Amma galateeffannaa qabnaa yeroo jennu waa'ee Waaqayyoo nuuf godhee malee waa'ee dhuunfaa keenya waa'ee gargaaramuu keenya malee waa'ee isa Waaqayyoo barbaadu miti. Sakana biraa nan darba. Kanaaf ganama Phaawulos yeroo tokko dhimma kana irratti maal godhee warra Saduuqotaatiin warra Fariisotaa walitti hidhani. Isaan walitti hidhanii gidduu dhaabate. Hojii ergamoota boqonnaa 23 lakkoofsa 6 irratti ilaaltan argitu maal jedhina
warri Fariisotaa du'aa ka'uun jiraa'e warri isaan qotamoo hin jiru jedhe. Garuu Phaawulos irratti walitti ka'anii lamaan isaanii wal gargaaranii Phaawulositti ka'anii. Gaafa isaan Phaawulositti ka'anii kana dhibbamuu hin jedhan eenna waa'ee amantii durii jalqabee jiru. Waa'ee sagalee Waaqayyoo isa dhugaa waa'ee du'aa ka'uu kana amantii qomaadhaan sirrii jedhanii Fariisotaa jedhanii gara achi walitti garagaranii deebi'anii gara Phaawulos goranii jedhe. Egaa isuma wajjin galma walirratti ta'anii gara Phaawulosii dhiisanii walitti ta'anii akka garagaranii argina. Phaawulos galma amma Waaqayyo Kiristoosii wajjin du'aan kaasee isuma wajjin immoo bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessisee jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 dubbifate. Adaraa Waaqayyo Waaqa jiraataa dubbii Waaqayyo nuuf haa galu. Maal nu ameen? Ilaa kennu Waaqayyo Kiristoosii wajjin maal godheera du'aan kaasee isuma wajjin immoo bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessisee. Ameen. Kana Phaawulos jedhe Yesuus immoo nannaqaa iddoo isin qopheessaa deebi'ee dhufees fudhadhaa iddoon jiraadhu akka jiraatanii jedhe. Kana qabna qaba. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Egaa waa'ee waamicha Waaqayyoo yeroo ibsus immoo yoo waa'ee jireenya bara baraa kana ibsa. Efesoon boqonnaa 1:18 jalatti akkas jedha. 1:18 jira. Bira ga'eera. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warra Waaqayyoo qulqullaa'anii itti darbanii argachuuf jiran maal hojii adaraa Waaqayyoo ameen. Edaa ulfina nu eeguutu jira yoo ameen. Amantoota qulqulloota Waaqayyoo lafa kana irratti miti Waaqa irratti ulfinni ittiin eegamee jira jedha. Egaa waan kana immoo itti darbanii kan isaan dhaalan badhaadhummaa ulfina Waaqayyoo irraa akkas jedha iddoo kana irratti badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuu fi kadhata kooteen ija qalbii keenyaa Waaqa nu baay'isu. Ameen. Isa Waaqa raajuu akka dandeenyu isa Waaqa nu qopheessee itti nu geessuu jirutti akka arginu akka abdannu akka eeggannuu fi Waaqayyo ija qalbii keenya nu baafata. Egaa iddoo kana irratti akkas jedhetu Phaawulos dubbata. Phaawulos Yesuus du'aa hin kaane taanaan jedhe nuyi warri kiristaanotaa miskiinochi nani inni du'aa hin kaane taanaan abdii hin qabnu Kiristoos du'aa hin kaane taanaan namoonni nu bo'oo qabu jedhe. Qorontoos 4:5 jireenyi isa abdatamu qofaa osoo hin taaneeti ammayyuu jireenya amma jiru jireenya miti jedhe. Kiristoos ka'eera hin jenne hin amanu taanaan ammayyuu isa dhufuuf isa abdannu namu jedhe. Asumayyuu jireenya malee jiraanna. Jireenya biyya lafa kanaaf amanne kana du'aadhaaf amanne miti. Waan inni itti amanne ganama kuni eebba guutuudhaan nu ga'a. Ameen iyyuu. Eebba guutuudhaan nu ga'uu kan danda'udha. Qorontoos 2:2 lakkoofsa 6 sagalee kaasee dubbisa. Qorontoos 2:6 lakkoofsa 9 nama godhanii akkasii. Mee dhaggeeffadha. Utuma beekamee jiru akka warra hin beekamanii taane akka warra du'aniitti hin lakkaa'amne. Nuyi garuu kunoo hin jiraanna. Ameen. Baddeessituma jedhanii hin kaana. Ameen. Damee baafna jiru hin misna kiristaanonni akkas taana jedhe. Qabaachuudhaan hin deddeebinaa akka warra gaddaniitti hin ilaalamna garuu nu yeroo hundumaa hin qabna. Maaloo ameen. Gammachuun keenya Kiristoos keessa jira. Lafa kana irra miti. Lafa kana irraa tokko iyyuu argatu. Gammachuun kan kiristaanotaa Kiristoos keessa jira. Kanaaf hin gammanna akka warra deebi'aniitti hin lakkaa'amna garuu namoota baay'ee sooromsina. Ameen.
akka warra homaa hin qabneetti ilaalamna garuu waan hundumaa qabna. Ameen. Kiristoos kan keenya taanaan waan Kiristoos qabu hundinuu kan keenya. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf kanuma gara eebba kana garuu kan dandeenyu gidira baay'eedha. Eebbi jedhamu kun eebba lafa irraa kanaan miti yaaduu ta'u. Eebba lafa irraa kanaan miti. Eebba du'aa qabu booddee Waaqayyoo raagachuun dhufamu. Kanaaf kanuma isa kan irra kan dandeenyu immoo Qorontoos lammaffaa kana boqonnaa majaa afurii kaasnee lammata deebiin jiru dhufne inni illee akkas jedha. Haa ta'u malee nu karaa hundumaa akka hojjettoota Waaqayyootti of dhiyeessina. Hojjettoota Waaqayyoo ta'uu keenyas argisuudhaaf baay'ee obsina. Ameen jedhamu. Maal obsina? Rakkina baay'ee obsina. Maal ameen? Rakkina obsina. Nama Waaqayyoo ta'uu keenya hin obsina. Abdii jira waan ta'eef, ifa jira waan ta'eef, hiikama jira waan ta'eef, fayyina jira waan ta'eef baay'ee obsina itti fufaa dubbifadha. Amma naqeenyi dubbisuudhaan kanarra. Qorontoos lammaffaa 11 Phaawulos waan kana ga'e yeroo ibsu boqonnaa 11 23-27 dubbifatan argitu. Waan amanamaan kuni ganama abdii magaaliidhaan nu qaba. Ameen jedhana. Abdii magaaliidhaan nu qaba. Abdii jireenya nama hin qabne hin nu qaba. Malee kuma abdii hin qabne miti. Amma tu kana jedhanii nama qabu jechuudha. Abdii jireenya nama hin qabne fi kuma abdii hin qabne. Kuma abdii hin qabne jechuun warra Kiristoos hin qabne. Nuyi garuu abdii jireenya nama hin qabne qabna. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Qorontoos irraa boqonnaa 15:42-44 yennaa dubbifattanii maal kana yoo dubbise gaarii. Saduraa 15:42-44 akkas jedha. Kan warra duranii akkasumaan ta'uuf jira. Wanta baddu awwaalamaa wanta hin badneetu kaafamu. Amma dana Waaqayyoo isinii galaadha. Maaltu taa'ee wanta badduudha kan facaafamu wanta badee ka'aa. Ameen. Egaa yoo Waaqayyoo nama ibsa malee nama hin dhufu. Ilaa akkasii gaddeebiidhaan hin awwaalama ulfinaan hin kaafaman. Maal godhu ameen. Akkas ta'ee dadhabbiidhaan hin awwaalama humnaan kaafaman. Ameen jedhanan. Yaa nama Waaqayyoon amanattu, yaa nama Waaqayyoon abdattu jireenya akkasii gaddeebii keessaa ka'u, kufaatii keessaa ka'u, badiisa keessaa ka'u kadhaa Waaqayyoo. Akkas jedhe dhagna ho'iitu awwaalama, dhagna hafuuraatu kaafama. Ameen. Inni awwaalamu isuma argitu, isuma beeknu, fuula isaa bifa isaa isuma beeknu dandee waalla garuu kan ta'u kan biraa. Akkas jedhe. Kanaaf ganama dhagni foonii erga jiraatee dhagna hafuuraatu immoo jira. Galanni Waaqaadhaaf haa ta'u. Namummaa gaddeebi'a, namummaa dadhabaa, dhukkubaaf saaxilamaa, cubbuun kan bitu, kan tortoru awwaalama jechuudha. Inni awwaalamu kuni dhukkubaaf saaxilamaa. Adaganyaan isa nama tokko jira. Amma biyya kana keessatti guutate dullee gara gubbaa kana jedhu. Maaliif nama gargaarani? Abee? Uumaa bakka jedhe faayidaa akka guutii ariichi gimbiinoonni mana keenya jiran jechuudha. Maal godhu? Uumaa muraalee guutii uumaa hojjetaa inni illee kaasuu kaasee dhuu danda'a, nama afaan duraa dhuu danda'a, garuu kuma duraa dhuu danda'u, garuu kuma duraa dhuu danda'u. Kan isa duraa dhuu danda'u Waaqa duwwaa. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf ganama namummaa nuyi uffatu kuni namummaa nuyi ammatti hin jiru kuni namummaa dadhabaa. Namummaa humna hin qabne. Kanaaf ganama Waaqayyoo garuu ganama kan hin tortorre ulfina qabeessa godhee kaasuu danda'a. Ameen. Akkasii dhagaa Waaqayyoo Waaqaadhaaf. Kanaaf ganama isa tortoru Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irratti hin dagatina inni waan facaasaa amala. Inni waan foon irra facaasu inni hafuura irra facaasu hafuura irraa. Isa gaddeebi'aa immoo immoo jiru dhagna keenya isa gaddeebi'aa kana diddiiree akka kan saatii ta'u
qabeessaa gochuu danda'a sagalee waaqayyoo. Galanni Waaqaadhaaf haa ta'u. Dadhabbiif duuti kan isaa malu namummaa akkasitti jechuudha. Maarqoo boqonnaa 14:38 irratti roran ilaalu immoo maal jedhaa? Hafuurri illee dhimmaadha, foon garuu dadhabaa ta'e. Kan dhimmee hafuuradha, dadhabaan immoo isa dadhabaa kana du'aa, isa dadhabaa kana tokko waa nama isa gaarii kan dhumu qaba. Du'aa kun biyya dhugaa kuma kana hojii wal qabata. Waaqayyo ganama qaama hafuuraa kennuudhaan foon keenya kana ganama gara jireenya haaraatti jijjiirama. Ilaala. Amma inni nuyi ittiin jiru kun du'a lama eeggatti booddee immoo qaama haaraa jireenya hafuuraatti kan ta'u kenna Waaqayyo isaa jijjiirama. Qaamni kun ganama hindu hundi Waaqayyo kennu. Ameen. Du'aa ka'uu booddee jireenya jijjiira malee nuti hin jiru. Amma garuu wal nu eeggata. Du'a kana garas immoo du'aa ka'uu nu eeggata. Du'aa ka'uu kana garas immoo jireenya bara nu eeggata. Kana immoo sagalee Waaqayyoo nutti hima. Ameen. Ngom. Duuti naa jira jedhamu. Kanaaf gaafa namni dhufu dadhabbii jennee mataa qabatu maal? Ooma. Eeyyuu ta'a. Jara dana eeyyuu ta'a. Namni ammoo namni ammoo waan hin jirreefi kan abbaa tokko keessa adda baafnee ni qifatti badanii. Manni ni moota. Inni baduu na waate. Kan namni na waate. Yeroo tokko tokko tajaajiltoonni tokko mee ani nuu jedha. Ayi soba guddaa. Ayi soba guddaa. Maa hin jedhina dhugaa baqa. Ani nuu jedhina ni waluu naa. Sobuudha kana. Ayi sayi baduu amma. Waan nama tokko hundi hojii godhu. Garuu wanti guddaan du'a gara sitti jireenya jira waan ta'eef isa abdanna. Duree loonatti qabanii ijoolleen biyya adda sodaatu jire. Eegatti booddee maal ta'e namatti dabalatee harka sodaatu ni jenna. Egaa nama duudhi si sodaachisa isa booddee garuu qulqullatti dabalu waan ta'eef hin sodaatin irraa keessatti sodaatu. Egaa qaamni kun egaa nama inni kubsatu waan salphinaan hojjetu. Amma qaamni kun qaama salphina hojjetudha. Qaama wanta gadhee hojjetudha. Qaama wanta dhiigaasa hojjetudha. Inni Waaqayyo du'a booddee kennu garuu qaama ulfinaati. Akka Waaqayyo beekamu. Qaamni kun namoota gurguddaa salphisa. Namoota gurguddaa qaanessa. Namoota lafa ba'uun isaanii malu karaatti kutu. Qaama gadhee hoogum jechuudha. Egaa nama inni kan kun humna qabeessa Waaqayyo wajjin jiraata. Ameen. Lafa irra warra saaqotaa wajjin utuu taaneti waaqarra Waaqayyo wajjin ulfinaan jiraata. Filiippiin boqonnaa 3:21dha. Egaa Mootiyoos lammaffaa boqonnaa 1:11 irraallee hin argina aan dhaqee dubbisu. Egaa nama qaamni uumamaa kun tortoraan facaafama. Tortoraan facaafama. Saphinaan facaafama. Dadhabbiidhaan facaafama. Qaama uumamaatiin facaafama. Qaamni du'aa ka'uu kun immoo tattabidha. Tortora malee ka'a. Ulfinaan ka'a. Humnaan ka'a. Qaama hafuuraatiin ka'a. Waaqayyo kan galateeffameera. Kuni qalamame wangeela dhugaa jechuun amantii dhugaa jechuun kanarra dhaabata. Kanarra dhaabata. Sooruma dhaabata. Beekumsa dhaabata. Waan biyya lafaa kanarra dhaabata. Waan egeetiirra dhaabata. Waan bara bara dhaabata. Agar warri du'aa ka'uu Yesuus hin amanne maal jedhaniiru reeffa taatan malee jedhaa kennitu warratti eegduun horii kennanii qarshii kennanii maatii boqonnaa dinagdee sadeeti lakkoofsa 12:15 godhatanii laatanii horii kennanii miidhu utuu nuyi rabnu dhufanii haa kan jedhaa itti maayi kanaatti dubbii isaatu nutti caala jedhanii horii kafalanii jedhe. Mee ilaala maal godhan jedhu Martoota taas maal godhe jedhaani maal godha Waaqa dubbatti jiru keessi balbala ofirra jira. Martoota taas kan godhe hatanii jedhaati nuu himaa dhagaa keessa jedhani. Eeshi bartoonni kun sodaatanii mana cifatanii kan ta'an isaan immoo iyyuu sodaatanii mana cifatanii
talidaa utaa macaafa qulqulluu dubbata. Akkamittiin immoo loltoota Roomaa warra hidhatanii jiranii bira darbanii dhaqanii hatu danda'u jedhu. Bakka inni as lagaa qabu naachoo. Warri kun immoo dhiisanii baqatanii jiru Yesuus inni bitee yeroo inni qabame baay'ee isaanii dhiisanii baqatanii akkamittiin immoo dhaqanii immoo reeffa isaa utuu loltoonni hidhatanii eegan jiranii hatu danda'u. Bakka lammaffaa du'aa ta'eera jedhanii yeroo itti himame immoo hin himamaniidha. Kana nama miti eegamani kun inni itti aansumoo kafanni isaa mootii jira akkamittiin qullaa isaa fuudhanii deemudha. Kafanni isaa hojii roobkuune biisaa sobata. Kanaaf nama kun sammuma namaatti tuyyuu gaarii fakkaata. Akkasii waliin takka takka immoo wanti isaa addanitti fakkaate hin qayyaamu jedhan. Maal jedhan nama hamma kanatti to'ata kaayuu qayyaamu ni sobata. Biisoo sirma ta'uu soban dabarfamee kenname waan ta'eef. Kanaaf ganama dhugaa baatu du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan ta'anii dubartoota. Dhugaa baatu du'aa ka'uu kan Kiristoos kan ta'anii dhiira moo dubartiidha? Dubartoota. Yihudoota biratti ganama raafummaa dubartootaa gadi qaba. Mana murtiitiin fudhatamu. Phaawulos ragaa baatu dhugaa baatu du'aa ka'uu gooftaa keessatti maqaa warra dubartootaa ta'u inni bira darbe. Qorontoos isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 5 jaalatti keefaa itti argame jedhe malee maqaa dubartootaa ta'u inni bira darbe. Kana Phaawulos waan maal fakkaatatti godhu. Garuu du'aa ka'uu gooftaa Yesuusiiti dhugaa baatuun jalqaba dubartoota. Jarreen kun gaafa ergamaa sana arganii hin sodaatanii sagalee waaqayyoo. Hin sodaatanii hin naanee. Abboota gadi boqonnaa 13 lakkoofsa 6 darbeeruun lakkoofsa 20 amma 22 dubbifattanii maanu'een haati mana isaa gaafa ergamaa argite maal jedhee nan na'e nan sodaadhe jedhe. Innis immoo taraa isaa gaafa dhaqeetu hin naanee sodaanne. Kanaaf daawwiin immoo namni jedhee jarri kun ganama ergamaa waaqootitti malate malee nama ta'ee miti namni nama naasisu. Ergamaa sanatti naasisee hin na'anii kanaaf jarri kun hin na'an. Eegamichi immoo akkasitti jedhe. Loltoota kanatti dubbate ergamaa sun maqaa waaqayyoo eebbamu. Abbaatti dubbatu qaba waaqayyoo. Kanaaf ganama dubartoota kanatti garuu dubbate. Maaliif jedhe hin sodaatinaa jedhe. Isinis hin sodaatinaa. Warri sodaatan hin sodaatinaa. Egaa dhuma maal akkanii immoo lammaffaa immoo isin jedhe Yesuus isa du'ee akkasiin isa barbaadan beekan. Maalummaa namni Yesuusin barbaadatu dargatta. Walidha namoonni Yesuusin barbaadu tun ta'e Yesuus irraa barbaadu. Nagada waan ta'eef baramanii keessatti nagada waan ta'eef gooftaa kana irraa barbaada malee gooftaa kana barbaadu jechuudha. Yeroo inni gabaabaa kun isa kana muka yaabbatee dha. Inni Yesuus mana dhuu barbaada. Dhimma qabeenyaa qaba. Gaafa Yesuusin dhaqu waan qabu hundumaayyuu isa dursaanaa isa hundumaa deebisee kan galata waan ta'eef. Yesuus qabeenya guddaadha. Maqaa waaqayyoo eebbamu. Kanaaf ganama isaanii akkasii isa barbaadan beekanii. Harma as keessa kan jiru dubbatuudha. Waan biraa kan barbaadu keessa jiraachuu danda'a. Waaqayyo immoo fedha garaa namaa hin arga waan ta'eef. Warri isa barbaadatan garuu hin argatu. Egaa akkasiin isa barbaadan beekaa. Lammaffaa immoo awwaalitti jedhe duwwaadha. Boonni duwwaadha. Egaa dhaqaa bartoota isaatti maal du'aa ka'eera. Ameen. Ka'eera Yesuus. Egaa amma waa'ee ka'uu Yesuus duwwaa leenjisuu miti. Waan baay'ee keessaa nama isaa kaasa waaqayyo. Waan abdii irratti godhatte waan waantee dhiifte keessaa waaqoo si kaasa. Dhugaa waaqayyo waaqa jiraata. Warra amananii waaqayyo kana booddee hin jiru jennee waantee kan nuti teenye waaqayyo deebisee hin kaasa. Mana jigee kaasa. Sadii gama deebisee ijaara. Sana bitu feegate mana waaqayyo. Ameen ameen. በዚህ በትንሣኤው ለእኛም ደግሞ የከፍተኛ የትንሣኤ ኃይልና ብርታት ሰጠናል። አሜን አሜን።
Ila jalan du'aakoo gooftaa keenya Yesuus Kiristootiin nuufis ayyaanni gurguddaan eebbi gurguddaan nuuf kennamu jira. Gooftaan kan galateeffame haa ta'u. Egaa du'aakoo Yesuus kanatti kan kana dhiibu yommuu. Egaa akkatti ta'e Yesuus jedhee kan bira dhaabatee raagaan jedhe tokko iyyuu garuu maal arganii kan isaan arganii booda du'aa ta'e du'aa ta'e isa du'aa kee Yesuusin argani. Ameen. Atamitti kaate isafe atamitti kaate waaqobe garuu du'aa ta'uu isaa arganii kana bagalama maal arganii du'aa koo kana irraa barbaadu gabaabaatti yoo isin barbaade tokko jireenya haaraa kenna waaqayyo karaa du'aa koodha. Ameen. Katin saya kuala adisiun. Karena dalam bodoh sudah lama bawa pun ada cosa kalian mungkin itu dibandar. Lama bawa jangan kemana kas mungkin awak. Orang tu sana lama bawa pun nasihat itu tu bandar. Sadapa saya nanti ibadah itu rata awak. Petro saudara pun nasihat di dalam toko di dalam. Ulfina kara Yesus Kristus. Amin. Ya nama Waaqayyo, ya amantoota, ya qulqulloota karaa Yesuus Kiristoos ulfinni nuu dhufa. Ameen. Akka barbaanne yoo taane biyya lafaa kana irratti tajaajilli tajaajilii bu'aadhaa yeekisaa bada firlameenyaa danda'an ta'e mataa. Hin gonfamna ulfina gooftaa kanaatiin. Efesoon tokko shani amma ja'atti yoo dubbise ni akkas jedha. Tokko Efesoon tokko shani amma ja'atti akkas jedha. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taatee akka guddifamuufi akka fedha isaa sagaariitti yaadaan qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaalatamaadhaan nutti tole maal godha Waaqayyo ameen. Isa isaan nutti tole ameen. Akkamitti ta'e nutti tole galanni Waaqaaf haa ta'u. Nuuf kennee hin galateeffachiisa. Egaa ulfina karaa Yesuus Kiristoos dhufu Waaqayyo biratti akka fudhatamu gochuu nu dandeesse. Waaqayyo biratti taqabbalee acceptance irraa arganne jechuudha Waaqayyo biraa. Garuu ganama inni ayyaana isaatiin ganama maal godheera nu fudhateera Waaqayyo. Kuni iddoo nutti tole iddoo barbaadaan nu jalaa jijjiiramedha. Waaqayyo biratti fudhatama arganne jechuudha. Filimoona tokkodha boqonnaa tokkodha lakkoofsa 17 fi 18 yoo dubbise Filimoona ni tokkodha. Mee kana irraa keessa yaadadha akkasii mee dhaggeeffadha. Lakkoofsa 17 fi 18 akkas jedha. Ammas ani dhaqee ta'uu koo hayyaadhu erga ta'e ana akkasumatti Oneesimoosiinis simadha. Inni waan sitti balleesse yoo jiraate yookiis gati yoo sirraa qabaate anatti lakkaa'e. Ameen. Dhageessanitti dhugan ila addee ammas yoo ani ifati hidhata waliidhaan ani ifati waan yookiin tokko erga ta'anii akka itti yaada yoo ta'e akkuma nasimattutti isa si hatee badee isa si saamee badee gadi ta'e kana akka nasimattutti isa simatu danda'amu. Akkasitti simatu. Akka Phaawulos akka kootti simatu jedhanii ani mootii nama akka garaa kootii biyye. Garaan koo isa duukaa dhufeera. Waan inni sitti balleesse yookiin gadi yoo irraa yoo qabaatte anatti lakkaa'adhu. Yoo namni bitta namaa fudhachuu danda'u. Nama tokko waa balleessee yoo jalaa malee isanis anatti gaafatama namni jedhamu. Nagaa jirtu jedhan. Iyyesuus akka godhe egaa Iisaa isaanii anatti itti gaafatama. Maaloo ameen. Iisaa anaan qabadha. Iisaa anaan adabadha. Iisaa anaan ajjeesa. Maaloo ameen. Yakka isaanii isaan irratti anarratti lakkaa'e. Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf ganama
gooftaa Yesuus gara akka fakkanni nu godhe argina. Akka godhetu Phaawulosi hojjetaa isaatii fi maanu Filimona walitti araarse. Waaqayyo immoo Yesuus Kiristoos immoo anaaf isinii fi Waaqayyo walitti nu araarse. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa namoota baay'eetu egaa du'aa kaaseera Yesuus. Isa keessa humna warra du'aa kaasu keessa jira jechuudha. Ameen. Warra du'aa kan kaasu humni Yesuus keessa jira. Humna akkasii qaba Yesuus. Yohaannis boqonnaa 5:24-25 fadhaa. Tokko ilma haadha eessa sana kaasee namoo kaafne Yesuus. Du'eera moo dhumne namichichi mootummaa eessatti keessa jiru owwaanatti keessa jiru dhaabaadhee kaasee. Du'aa ka'uun jira moo jiru ree? Jira arganii moo argine? Arganii amanuu ni dandu. Alaatanii guyyaa afur kan bulee booda keessa kaasee namoo kaafu kaaseera. Kanaaf egaa du'aa ka'uun jira. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lubbuu isaa laates immoo iyyuu Maatoo boqonnaa 27:51 kaafnee yoo dubbifne akkas jedha. 27:51 kaafee akkas jedha. Kunoo golgaa mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti darse. Lafti socho'e kattaawwan hin dadaya'an. Awwaalonnis immoo banamanii maal ta'e owwaalonni banamanii warri qulqulloonni duddu'anii hin kaafamanii. Maaloo ameen. Owwaala banamee qulqulloota ka'ee maaloo ameen jaallonni ka'a qulqulloota ka'a. Ameen. Sagalee Waaqayyoo dubbata. Kanaaf golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti tarsa'e ganama akka maal agarsiisaa yeroo jennu gara fuulduraatti diigamuu mana qulqullummaa sana agarsiisa. Sabni Waaqayyoo immoo gara iddoo qulqulluu sanatti immoo darbanii akka itti galan agarsiisa. Qulqulloonni du'aa kaasuun ganama yeroo dhuma sana ganama ofiin agarsiifne jedhe. Eega Kiristoos Waaqayyo booddee dhaqanii Yerusaalem keessa jiranii namoota of agarsiisanii jedhu. Gooftaa Yesuus ganama namoota du'aa kaaseera ofii isaas du'aa ka'eera. Hattuun inni wajjin namni suni ofii soolchee nu soolchee lafti asirratti dhufee amma garuu isaan nama soolchee ofii soolcheera. Warri amananiis humna Kiristoosiin du'aa mo'anii hin qabu. Warri Kiristoositti amantan hin duutu. Du'a immoo mootanii kaasu. Maaloo ameen. Guyyaa isaa yeroo isaan beeku duuti jira. Karaa Kiristoos immoo du'aa ka'uun akka jiru sagalee Waaqayyoo nu ba'a. Qorontoota boqonnaa 5:20-23. Yeroo gooftaa Yesuus deebi'ee immoo jalqaba kan ka'anii warra isatti amananii du'aa jedha sagalee Waaqayyoo. Tesaloniqee keessa boqonnaa 4:6-8. Hamoonni si ka'u qajeelonni si ka'u. Dhageessanii jiran walitti qaban. Hamoonni si hin ka'u. Qulqulloonnis qajeelonni si ka'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 24:15. 24:15. Qofa qotiin ifi gada malee namni na gargaara hin jirre 15 akkasii. Warra qajeelotaa fi warra jalootaafis du'aa ka'uun akka jiru. Warra qajeelotaafis jalootaafis du'aa ka'uun jira jedha sagalee Waaqayyoo. Egaa iyyuu warri Kiristoositti amananii Waaqarra jiraatu. Ameen. Warri isatti hin amanne immoo soolitti gatamu. Yohaannis boqonnaa 5:28-29. Egaa isaan jireenya bara baraatiin qabu. Isaan sun immoo leenyoodhaaf qabu. Waaqayyo jireenya bara baraatiin nu qabu. Har'a Kiristoosiin dhiilee waliin ulfaata. Maaloo ameen. Har'a yoo sadina baattee boru binatti si qaba. Ulfinni keenya har'aa garuu sadina keenya boruuti. Of eeggachuun gaariitti fakkaata. Kanaaf ganama mul'ata boqonnaa 20:4 yoo dubbifne waa'ee du'aa ka'uu dubbata. Waa'ee du'aa ka'uu irratti dubbata. Egaa yeroo dhaabbanni deemee dubbisuun kun illee in ulfaata. Tokko garuudhaa dubbisa. Amma kana dubbisu. Boqonnaa 20:4 kaasee mul'ata 20:4 kaasee akkas jedha. Kana booddeessi teessotaa fi warra firdii kennuun isaanii kenname teessoo sanarra taa'anii nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra
isa Yesuus dhugaa ba'etti dubbii Waaqayyootti jabaachuu isaaniitii fi mormatti kukkutaman maaloo Waaqayyo waa'ee Waaqayyootti dubbii Waaqayyootti sababii jabaatanii maal ta'anii mormatti kukkutamani warra bineensichaaf fakkeenya isaaf hin sagadin gubaa sassana isaaniitti harka isaaniitti fudhatin nan arge isaan deebi'anii jiraatanii maaloo ameen ciccitanii hin murmuramanii garuu deebi'anii jiraatanii Waaqayyo የእንደገና አምላክ ነው deebisee jiraachisa Waaqayyo hinaareessa Waaqayyo hinijaana Waaqayyo sadii gamaa deebise akkas jedha qabuun waggaa 100 Kiristoos wajjin mo'anii kuni du'aa ka'uusa duraati du'aa ka'uun lammaffaa tokkoffaa hin qabaatan kan biraa kana birama yeroo ta'e foon keenya jedhu hafuurri keenya Nene waree jalatan Bagus nanti anu rasa foon keenya moo lubbuu keenya rasa maal foon keenya rasa kanaaf ganama akkuma kana iyyuu lubbuun kanaaf ganama qaama waaqarraa garuu yeroo sana ganama hin fudhannudha gaafa biyyu yeroo sanatti qaama waaqarraa hin kennamu qaama waaqarraa kan kennamu yeroo Yesuus Kiristoos deebi'ee jiru egaa ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irraa dubbisne sagalee kana walitti namni qaba 3 2 irraa akkas jedha mee kana qabadhaa yaadadha michoota koo ni amma ijoollee Waaqayyoo ameen mee ijoollee Waaqayyoo tokko hin jettan eeyyatuma ijoollee Waaqayyoo ameen Waaqa guddaa sana akka godha michoota koo ni amma ijoollee Waaqayyooti isa booddee immoo maal akka ta'u jiru mul'ataa miti maal akka ta'u jiru garuu hin beeku lubi tokko jedhanii laafisaa garuu waggaa 38 erga tajaajilee booddee musliimota Yesuus miti magaalaa kana keessaa tokko tajaajilaa berdee irraa tajaajilaa ture yoo baabuu ture kana jechuun Yesuus hin jiru Waaqa miti jechuudha Yesuus suni soba lallabaa ture dhuguma sobuudhaan lallaba isaa tuttee lallabicha tuttee namichi dhuguma sobuudha Dookter Mallasee Wagguu akkas jedhanii kitaaba mata dureen isaa ruucaachiniin hin callisuun jedhan diigicha keenya kana hin xumuraadha jedhanii mata duree meemmee wal xumurtan annan xumuraa mee Waaqa nu gargaaru Phaawulos jedhan an xumuree Phaawulos an xumuradheera garuu iddoo kanarratti maal ta'uu akka jiru hin beekne amantii kanatti xiqqeedhaa bakkaroo waa oolfe garamitti godhadha kana bakka jira nuyi ijoollee Waaqayyooti amma ijoollee Waaqayyoo booddee bakka maal akka taatu hin beekne egaa haa ta'u malee akka jiru isa haa ta'u malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguu waan jiruuf akka isaa akka taatu beekna maalummaa yoo ofii dhaabamee isa eegale inni dhufa gaafa dhufu immoo isa addina gaafa akka immoo akka inni ta'u taana ameen gooftaan nu gargaara egaa ijoollee Waaqayyoo yoo taane iyyuu amma isa fakkaatan ilaala amma bifa Waaqayyoo kompiliitii qabna manuun bifa jijjiiramaa qabna waan ta'eef malee jijjiiramaa waan qabnu kanaaf ganama Kiristoos isa ulfina qabeessa kana yommuu arginu garuu yeroo isaa wajjin taanu hin jijjiiramna ulfina isaatu nu keessaa mul'ata maqaa Waaqayyoo eebbifamu abdiin du'aa ka'uusa kana waa'ee namoonni du'aa ka'ee gooftaan du'aa utuunni du'aa hin kaane du'aa keessatti hafeedha wangeelli kunis owwaalamee hafata akkuma Yesuus du'aa ka'ee inni du'aa ka'ee nus immoo du'aa hin kaane jireenya bara baraatiif hin jiraanne jireenya salphinaarraa ulfinatti dadhabaarraa jabinatti karaa Kiristoos akka dabalu sagalee Waaqa nutti Waaqayyo kan dhageenya nu fayyadu hin galateeffamu